Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra har'a barumsa xiqqoo isii qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana ilaalaa like share godhaa. Subscribe gochuu isin dagatinaa isin jedha. Viidiyoon kiyya kaarraa fakkeenyaaf live stream irra yoo turreetti hin jenne stream yardii jechuudha. Isarra turreetti yoo jenne karaa kamiin live irra akka baanu karaa kamiin bahu akka qabnu isin agarsiisa. Karaa amma isin agarsiisu kun live irra turtan sun sa'aatii hanga isiniif lakkee ni argitu jechuudha. Kana malees viidiyoo isa irra ediitii biraa dabaluu barbaadda ediit gochuu dandeettu jechuudha. Kanaafi har'a barumsa xiqqoo sana isin agarsiisa jechuudha. Nafaana bu'aa isin jedha. Maaliifuu hedduun keenya fakkeenyaaf live kanarra seeree turre bakka indi broadcast kajitu kana irratti xumurree irraa baana jechuudha. Kallattii kanaan viidiyoo cufuu qofa malee wanti biraa wanti nu arginu hin jiru jechuudha. Kallattii amma isin agarsiisuun waa baay'eetu jira jechuudha. Wanti sirreeffachuu dandeenyus sa'aatii hangam akka nu lakkeessa arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf asirratti seeneen duratti viidiyoo xiqqoo isin agarsiisa. Warroonni viidiyoo sekendii muraasa akkam goone sa'aatii dheeraa walii irratti akkam goone akka sa'aatii dheeraa nuuf turu goona warri jettan kun fakkeenyaaf viidiyoon tun sekendii 10 qofa jechuudha. Viidiyoo sekendii 10 kana hanga sa'a 10 illee turte akka itti tursiisuu dandeettu bakka luppii jechuudha irratti raayitii gootaa jechuudha. Siisa irra raayitii yoo goote viidiyoon man sekendii 10 tun sa'a 10 illee yoo turte isin turaa jechuudha. Kanaaf kun kallattii kanaan jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaatti yoo deebinu bakka xiyyaan isin agarsiisu kan argaa jirtu jedhee yaada gubbaarra bakka kuno streamyard.com bakka jettu kanarratti isirratti gadi dhuftu jechuudha. Isinitti agarsiisa xiyyaadhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Kuno gubbaarra dhuftanii bakka kana jechuudha. Kuno ilaalaa as irraa baata jechuudha. Hedduun keenya karaa kanaan irraa bahu hin qabnu jechuudha. Garamiin irraa baana kallattii irraa baanuun isinitti agarsiisa. Nafaana bu'aa isin jedha xiqqoo na foobsa. Kuno bakka amma xiyyaan isii agarsiisaa kan argaa jirtu jedhee yaada bakka kanarratti okee jennaa jechuudha. Bakka kanarratti okee yoo jenneetiin jenne amma kiyyanaa jalaa jijjiiramee jira waan ta'eef dura istiidiyoo youtube.com bakka jiru irra jira. Amma daashboordi bakka jirtu kana isarratti okee jenna. Isarratti okee jenneetii fiduu dandeenya jechuudha. Wahii isiniin hin qabne taate hin barreessitu irratti jechuudha. Liiv jettaniiti irraa baatu jechuudha. Karaa liivii kanarraa jechuudha. Bakka kana dhuftanii raayitii irra goote jechuudha. Sanduuqa kanarra raayitii gootanii riilood bakka jettu kanatti okee jettu. Amma isin baasee jira jechuudha achirraa. Garuu liiviin keessan waraabamaa jira jechuudha. Liivii waraabaa jira jechuudha. Irraa hin baane. Daashboordii kanarra okee jettanii jalqabarra qabatu kana jira kunuun. Sirriitti ilaala bakka kana. Saayiniin akka jettu irratti okee jettu jechuudha. Waan biraa hin tuqxane saayiniin kan bakka jiru kanarratti okee jettu jechuudha. Isarratti okee yoo jettanii gara YouTube studio isin dabarsa jechuudha. Gara YouTube studio isin dabarsa. YouTube studio bira yoo isin dabarse kun asirratti hundi keessanuu ni beektu bakka kana jedhee yaada kun bakka jettu isarratti okee jettu. Sirra okee jettu bakka jalqabarratti viidiyoo jira. Marsaa lammaffaa irratti liiv jedha. Viidiyoo dhiiftanii bakka liiv waraabaa jirtan liiv waan ta'eef liiv irratti okee jettu. Sirra okee jettanii kun jalqabarra jira jechuudha. Bakka viidiyoo kana sekendii 2-3 gadi caanni gootanii qabdanii jechuudha. Sekendii 2-3 bakka viidiyoo sana asii jiru sun taate. Barreeffama kana isinii fida duuba irra tuqxanii kaatanii kun amma bakka wantoota 4 isinii fida jechuudha. Kanarra akka walakkaa irra bakka sadaffaa irratti suuta okee jettu jechuudha. Kunooti jechuudha. Liibii irra jiru jiraachuu isaa kun isin mul'isaa jira. Gara siin indi broadcast jedhamti gara naan indi stream jedha jechuudha. Kunooti viidiyoon keessa liibii irra jira. Liibii irra bahee hin jiru. Argaa jirtu jedhan yaada. As bira dhuftanii bakka indi stream jettu isaa irratti okee jettu jechuudha. Gadi buutanii nootiitii fi indi bakka jedhu jira. Indi irraa okee jettu jechuudha. Xumurtanii keessaa baartaa waan ta'eef. Indi yoo jettanii kun argaa jirtu jedhee yaada kun kallattii kanaan kiyya namni na jala ture waan ta'eef viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef kiyyaa viidiyoo waraabuudhaaf seene waan ta'eef gaasiin bakka gurraachi mul'atu kanaan duwwaa kanaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Hamma namni isin jala ture kun sa'aatii illee ilaala sa'aatii hagam akka ta'e wantoota jiran hunda asii isin agarsiisa jechuudha. Yoo istiidiyoo keessa seentanii ediit gochuu barbaadan ediit istiidiyoo bakka jettu sarara okee jettanii yookaan dismiis jettanii keessaa baatu jechuudha bakka kanaaf bakka
post ta'ee dhumatee jira jechuudha liiviin keessa amma kallattii kaaniin gara StreamYard irraa liivii irra jira jechuudha garuu garsi asiin dhaabatee jira asichi garsi cufuu qabdu jechuudha gara sirraa cufuu qabdu kun asiin dhaabatee jira waan ta'eef garsi cufuu qabdu cufuudhaaf garam deebitu jalqaba irratti bakka amma youtube.com jettu irratti ofee jettanii StreamYard jettanii bakka gubbaarratti barreessitu jechuudha kun xiyyaa isin agarsiisaa jira seera kanatti bakka amma xiyyaa isin agarsiisu kana tuttanii jechuudha bakka hunda xiyyaadhaan isin agarsiisara kun ilaalaa asitti liivii irra jira jechuudha kan baane intar istiidiyoo bakka jedhu tulleet irratti deebinaa jechuudha liivii keenya irratti bakka muraasa irratti konaaf obsaa isinumatti agarsiisuuf seene malee kun walumaadhaaf miti waan ta'eef isinitti agarsiisuudhaaf seene amma hedduun keenya barreeffama gubbaarraa isinii fida wanti yuutuubiin keessa yeroo tokko inni isinii fide maal gootanii maayikii jala kana bantu maayikii bantanii kaatanii yoo san isinii dhufa kun olaala maayikii yoo asii ban asitti waliin dhufa konneekti gootanii kaatanii maayikii keessan cufachuu dandeettanii kun asirratti liiviin lakkaatuma jira jechuudha garuu gara seen cufamee jira jechuudha ስለዚህ amma dhuftanii indi broadcast bakka jetturra amma indi gootanii jechuudha asii xumurannee jira jechuudha bakka asiinis kallattii kanaan fayyadamuu dandeettu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.